أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله برنوتا كينيا أجنتا برنوتا تجويدا كتابا مفتاح التجويد الرجل وهي صفات الرجل صفاني رسديت لازمان رسديت جنة رسديت سنو الراجاري في همسي شدة فرخاوا برنة أمو بك كانت hamsii fi jahriin faallaa waliiti. Jahriin afura qabudha. Hamsiin afurrii yaa'u. Rakhaawaa fi shiddaatu faallaa waliiti ammas. Rakhaawaa fi shiddaatu faallaa walii sirriitti hubadhaa anin jedhaaruuf hin qabu. Shiddaa fi rakhaawaan faallaa waliiti. Shiddaan sagaleen qabamudha. Wayita qubee dubbannu sagaleen ni qabamu. Rakhaawaan immoo wayita qubee dubbannu sagaleen keenya ni yaa'a. Bareechee yaa'a. Yedduu shiddaatii fi rakhaawaa kanatti immoo qubeen shan jira. Isinii galee yedduu shiddaa fi rakhaawaatti qubeen shan jira. Sifa tokkotu jira. Su'aal gaafi inninis maali jennaan tawassuxa jennaan yookaawu bayniyyaa isa jedhama. Bayniyyaa yookaan tawassuxa. Su'aal gaafi ma tawassuxu maali tawassuxa jechuun? Wam xuruufuhu قبين توسطه ميك جواب هو توسط صفة توسطا جتون لغة أكثر لغة أفان أرباتي كون الشيء والنتوك تورا بين أمرين يدو أمري لمانيت يدو والماتي والنتوك تورا تيغلي يدو والماتي والنتوك تهماني توسط جنان نمني سدي والجنا دابتا محمد مرغا دابتا أحمد بتا دابتا تيغلي أحمد immoo walakkaa dhaabbata. Ahmad eessa jira jenna tawassuxa jennaani. Namni tokko mana keessa jira. Mana keessa jira gamaa gamanaa jidaara jira. Namni kun yedduu manaa jira. Siigalee kanaafuu kawnu shay bayna amrayni tawassuxa jechuun. Seer luga afaan arabaati kun. Gaafa seer luga afaan arabaatti tawassuxa jechuun maali yoo siin jedhame maaltu irraa fahama? Kawnu shay bayna amrayni. Wasxilaahan ammoo tawassuxa jechuun akka tajwiidaatti immoo yoo as deebine waa'ee kitaaba tajwiidaa waa'ee ilmii tajwiidaatti immoo keessatti immoo tawassuxa jechuun wanni irraa fedhamu wanni irraa beekamu maali? Adamu dhabamuudha. Kamaali guutamiinsi inxibaasi sawti. Qabamiinsi sagaleedhaa guutuutti qabamuun dhabamuun adamu dhabamu kamalu guutamiinsi inxibaasi sawti qabinsa sagaleedhaa guutamiinsi qabinsa sagaleedhaa dhabamu akka shiddaatti guutuutti sagaleen qabamuun dhabamuudha. Tokko wa'adami ammas dhabamu kamaali jaryaanihi guutamiinsi yaa'insa isaa ma'al harfi qubee wajjin sagaleen keenya guutuutti akka sifa rakhaawaatti guutamiinsi yaa'insa sagaleedhaa dhabamuudha. Yedduu kana maalilaa? Akka shiddaattis guutuutti sagaleen hin qabamu. Akka rakhaawaattis guutuutti sagaleen hin yaane. Maaliree yeddu gala kana jechuudha. Guututtis hin dhabamu, guututtis hin yaa'u. Kuni maali? Tawassuxa jedhama. Waxuruufuhu khamsa. قبين توسطا يوكاهو بينيا جديست الفهم ملا قبين الساشن يجمعها وللتسيق بتا قول لن عمر جت لن عمر جدت وللتسيق بتا لام نون عيني في ميمي في راء أن تيجي كان فكينيا شدة رخاوة بس كان وجه الله هم فكينيا أما شدة كيسا استوقفونا رخاوة كيسا استوقف جيم ما في حاجة وما ولدت أنا هفضل نما فكينيا أج سكون الرنة نيلال أج سجلين كين أبا ميجر حافظنا حانسي فرخاوات يا إيه تمرد هيه لامي حافظنا مو عيني حافظنا فكينيا تواصلات لا أر أن akka shiddaattis guutuutti hin qabamu. Haga dhiifamu akka rakhaawaattis guutuutti hin baane.
Kanaaf tawassuxa wanni jedhamuuf kanaafi gurratti sin calaa'u. Su'aal gaafi mal isticlaa sifa isticlaa jechuun maali? Wakam xuruufu qubeen isaa muumee? Jawaab huwa isticlaa jechuun lugatan akkasin luga afaan arabaatti yoo ka fudhannu taane al-irtifaa wanni tokko ol fuudhamuudhuma oluma fuudhamuudha. Mutlaqumatti akkuma waliigalaatti wanni tokko ol fuudhamuudhaan maal jennaan? Isticlaa jennaan. Kanaaf rabbiin ar-Rahmaan istawaa gaafa jennu arshii irratti ol ta'e gaafa jennu alaa wartafa'a ol ta'e ol fuudhame ol ta'e kan jennu kanaaf fakkeenyaaf wanna tokko fuutee lafarraa fuutee akkana ol qabda isticlaa'ummaa agarsiisee jira jechuudha. Siigalee amma fakkeenyaaf sararri tokkos wal jalaa gubbaa jiraa miti isticlaa irra gubbaa jechuudha. Kuni akka seera luga afaan arabaati. Wasxilaahan ammoo akka seera tajwiidaatti yoo kan fudhannu taane irtifaa'u wasatu lisaan walakkaan arrabaa ol fuudhamuudha. Ilal hanakil a'laa gara a'ama keenya olii gombisa afaan keenya hanaka kan jennu a'ama kan jennu gombisa afaan keenyaa jechuu isaa olii. Gombisa afaan keenyaa hanaka yookaan a'ama yookaan gombisa gara gombisa a'ama keenyaatti ol fuudhamuudha walakkaan arrabaa. Inda nutqi bil harfi qubee sifa isticlaa qabu wayita dubbannu inda nutqi bakka dubbatuutti bil harfi qubee sifa rakaa isticlaa qaban bakka dubbannetti walakkaan arraba keenya gara a'ama keenya oliitti ol jechuudha. وحروفه سبعة قبين استعلاء تربة يجمعها isii walitti qabaa yajma'uhaa isii walitti qaba jechuun khussa daghxin qib jecha jedhutu walitti sii qaba. Khussa daghxin qib jecha jedhutu walitti siif qabaa jechuun kan su'aal gaafi amma gaa istifaalaa fi isticlaa'aatu faallaa waliiti. Isticlaa fi istifaalatu faallaa waliiti. Isticlaanni maali? Ol ka'uudha miti. Istifaalli hoo gadi jechuudha. Siigalee kana garaagarummaan faallaa waliiti wanni ta'aneef kana jechuudha. Su'aal gaafi mal istifaal? Istifaala jechuun maali? وكم حروفه قبين استفالا مو ميكا وكم ميكا حروفه قبين استفالا ميكا جواب ديبسا هو استفال جتون لغة أكسر لغة أفان عربات الانخفاض واني توكو غدي كبامو غدي جتون ورمتي توكو غدي جتون واصطلاحا أكسيرة تجويدات مو إن استفالة جتون انحطاط قد بؤودة وسط اللسان ولا كان الربا كينيا قد بؤ عن الحنك الأعلى أما أوليرا قد بؤ إلى قاع الفم قرأوك أفاني تقد بؤودة قرأوك أفاني تقد بؤ عند خروج الحرف bakka qubeen baatutti wayita qubeen baatu walakkaan arraba keenyaa gara dhooqa afaanitti gadi jechuu walakkaan arraba keenyaa. وحروفه 22 qubeen isaa 22 يجمعها isii walitti qabaa هذا البيت بيتين kun walitti sii qabataa baytii jechuun walaloo jechuun walaloodhaanii baytii jedhan. Eeshi ثبت عز من يجود حرفه إذ سل شكا. ثبت عز من يجود شكا وزني قبا
wazni si bahara irratti jedhamu jira. Kanaaf akkasii. Kanaafuu saa baa taa ayn zaa miimii fi nuun yaa jiimii fi waawii fi daal haa raafaa haa hamzaa dhaalii fi siin laamshiin kaafiinii jara kanaa jechuudha. Amma asitti bakka istifaalaa kanatti qubee 22 jenna. Qubeen 7 isticlaa warra furdatan. Qubeen 22 ammoo warra qallatan istifaala. Istifaala kana keessa ammoo warra yeroo qallatuu fi yeroo garii furdatu jira. Hin dubbanne abbaan kitaaba. Bakka kanatti as keessaa qubeen 3 nuun 4 illee hin dabalata. Bakka 4 guutu illee jira. Fakkeenyaaf raa yeroo garii ni furdata, yeroo garii ni qallata. Akka 8tti yeroo 8 furdatee, yeroo 4 qallatee, yeroo 2 ammoo qallatees furdata. Kan tokko. As keessa hammasii alif gaafa qubee isticlaa boodaan dhufe ni furdata. Laami hammas laamiin lafzii jalaalaa irratti lafzii jalaalaa duraan gaafa dhufe ni furdata. Allah laamii lafzii jalaalaa keessa jiru ni furdata. Nuunidha ammas nuun gaafa qubeen dhufe sukuuna ta'ee gaafa qubeen furdatu isa boodaan dhufe innis maal ni furdata. Anqada sigalee ansaari man ansaari kana jara kana afranii. Kanaafuu duraan sadiin duraati laakiin nuuni itti daballaa jechuudha. Kanaaf darsiin keenya inni adda kanumaan raawwata. Sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.